daawwattu tokko baga gara chaanaalii kanaatti nagaan dhuftan. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon asirratti ilaaltan yoo isin gammachiise immoo hiriyoota keessaniif share godhaa. Har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Viidiyoon kunis akkamitti bilbila keenya bade akka argachuu dandeenyudha. Kallattiimaan gara sanatti ceena. Steepiin godhu hunduma isaa hordoftanii bilbila keessan irratti jalqaba guutuu qabdu. Isaan booda bilbilli keessa yoo bade lafa inni jirutti bakka inni jirutti bilbila kan biraatiin hordoftanii dhaqxanii qabachuu dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti seetaappii kana hojjechuuf bilbila keenya irratti jechuun appilikeeshinii tokko fe'uun dirqama nutti ta'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'inaan smaartifooniin baay'een ofirraa kan qaban yommuu ta'u, kan hin qabnes akkasuma jiru. Maqaan appilikeeshinii kanaa Find Device dha. Namoonni bilbilli keessan hin qabne kan koo qaba gatii ta'eefidha. Namoonni bilbilli keessan hin qabne gara Play Store dhaquutiin jechuudha. Find Device jettanii bifa kanaan barreessitanii jennaan Find Device jettanii bifa kanaan barreessitanii ifa mataa ta'uun hin baay'eedha. Erga barreessitanii booddee search gootu. Yeroo search gootan appilikeeshinoota adda addaa wanta kanaaf fayyadan baay'eedha jechuudha kan jiran. Isaaniinitu daawunloodii gootu. Kunuuti Google Find My Device kan jedhu jira. Appilikeeshinoota baay'eedha kan jiru. Inni nuyi itti fayyadamu namoonni miliyoona 100 ol kan buufatanii itti fayyadamanidha jechuudha. Isa booddee erga appilikeeshinii kana buufannee booddee daataa bannee seetingii kana sirreeffanne jechuudha. Kan daan dura gatiin akkaawuntii kan biraatiin guuteeruuf akka kanaatti naaf deera. Sign in yoo bilbilli keessan kun irratti hin guutamne ta'e akka haaraatti isin gaafata. Ani akkaawuntii duraa dhiisee akka haaraatti kan isinitti agarsiisu jechuudha. Jalqaba irratti wanta kana foormii kana guutuuf jechuudha akkaawuntii email adreesii qabaachuu qabna. Akkaawuntii email adreesii fayyadamneetu jechuudha seetingii kana kan sirreessinu. Gaafa appilikeeshinii kana bantanii emailii keessan isin gaafata. Amma fakkeenyaaf kan koon itti guutaa @gmail sabootee next go. Gaafa next goonu paaswordii keenya nu gaafata. Paaswordii keenya itti goonu jechuudha. Paaswordii kanuma email keenya. Paaswordii keenya itti goonee enter goona yookaan immoo next. Sabootee seetingii kana akka goonnettidha jechuudha kan inni nuuf qabu. Argitanii allow find device kun lokeeshinii banuun dirqama gatii ta'eef itti fayyadamuuf jechuudha. Lokeeshinii allow goona bannaa jechuudha. Wantoota adda kan biraa by using the Find My Device service allow gochuu eeyyamuu godha kan inni agarsiisu kuni accept goona. Isa booddee amma an bakka hin jiru akkasumas bilbilli koo maal akka ta'e natti agarsiisaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf gajallaa kanatti maqaa bilbila kootii kaa'ee in your hand jedha. Bilbilli koo gatii harka koo keessa jiruu fi harka kee keessa jira jechaa jira. Haaluma kanaan akkaataan amma jedhetti hordoftanii seetingii kana guuttanii akkuma kanatti fida jechuudha. Lokeeshiniin agarsiisaa jiru bakka hin jiraadhudha. Akka kanatti guutuu dandeessu jechuudha. Yoo akka carraatee bilbilli keessa yeroo godhu nama adda biraa argata. Lokeeshinii akkuma kan bilbila nama adda biraa irratti Find My Device jedhu guuttanii appilikeeshinicha buustanii akkaawuntii amma asirratti gashee yeroo gashitan bakka bilbilli keessan jiru agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kan biraatiin walitti deebina. Yoo deebi'uu qabaattan naaf barreessaa. Isinin jaalladhaa. Nagaatiin naaf tura.